Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunii warroonni amantii biraallee jarra jirtuu ilmaan Oromoodhaa kan idil addunyaa gubbarratti argamtan hundi keessanuu kan biyya alaas kan biyya keessaas nu daawwattan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Bilaal Miidiyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha har'a xiqqoo ergaa gabaabduu takka qabaddeetiin dhufee subhaanallah rabbiin akkuma itti nama baasuun nama baasa. Rabbiin wanta nama qadaruun hin beekamu nuti ni uumamna hundi keenya yoo uumamnee jirra garuu mootuu qadaraan rabbii maal akka taate hin beeknu addunyaa kanarra ni jiraanna jenna yeroo dheeraaf jiraanna jenna buunee ta'amna waa hedduu keessa deemna garuu mootuu hanga jiraannu hin beeknu jechuudha kan beeku eenyudha rabbii qofa jechuudha akkatti si baasuuf akkatti si jeesullee suma qofa beeka wallaahi waan akkaan onnee namaa cabsu waan akkaan nama gaddisiisu bara baranaa kana keessa namoota baay'eedha kan sababa konkolaataatiin addunyaa kanarraa boqotanii hayyoonni baay'een jechuudha akkuma waliin beeknutti wallaahi warra duraatti soorramaatis hunduma isaanii toluma qabee rabbiin haa araaramuu fi isin jechuun fedha garuu obsaa fi jijjibina maatii fi firoottanii obboleessa keenya Hamsaa Booranaatiif rabbiin haa kennu jechuudhaaf isin bira dhufe akkatti baanus hin beeknu akkatti gallus hin beeknu garuu nuti immoo waan baay'ee ta'amna ni jiraanna jennee bu'aa bahii baay'ee keessa deemna garuu immoo haga rabbiin nu qadare hin beeknu jechuudha wallaahi kawaa hundaa beeku kawaa hundaa danda'u rabbi qofaadha rabbiin biyya itti salphisu Hamzaa obboleessa keenya mootu rabbiin sabri isaa hin danda'a haa kennuu fi isiniin jedha haala jechuun waan guddoodha jecha takkaaf lamaan jecha ibsamtuu miti. Rabbiin jijjibina firoottanii fi maatiiwwan isaa akkasumas immoo dhala hunda isaaniitiyyuu jijjibina haa kennuu fi qadaraadha wanti godhamu hin jiru wanti rabbiirraa dhufte alhamdulillah haala kulli alhamdulillah daniituma fudhachuudha malee wanti godhamu hin jiru jechuudha gaddisuus gammaddus wanti gootu hin jiru wanti gammachiisus yoo ta'e wanta si gaddisiisus yoo ta'e wanti rabbiirraa dhufte rabbumarraa dhufte jechuudha wanti namni godhu hin jiru so wanti namni godhu jiraatuuti waa deebisuun ka danda'amu ta'eeti ni deeffamaa jechuudha hayyoonni kenna baay'een akkasumas baay'ee sababa konkolaataatiin dhabame silaa deebisuu hin danda'ame hayyoottiin kenna qaaliiwwan baay'een isaanii ni deeffamaa ture jechuudha garuu homaa gochuu waan hin danda'amneef rabbiin biyya itti salphisuus jechuun barbaada. Akkasii obboleen tiyyaa kanumaan qabaddee dhufee wanta natti dhagahameef jechuudha yeroo baay'ee immoo onlaayinii kanarrallee baay'ee sagalee waraaburraallee viidiyoo waraaburraallee badeetiin jira inshaallah rabbii waan jabaate hundaa nuuf haa laaffisu inshaallah rabbii waan numa jabaate hundaa naafisiniifis hunduma keenyaafuu haa laaffisu isiniin jechuun fedha wallaahi hedduu waan akkaan onnee namaa cabsu jechuudha duuti tasaatuni baay'ee ulfaatti obboleen kiyya jecha kiyya keessatti haasaa kiyya keessatti yeroo fi dogongora dubbadhe noof kolchaasiniin jedha hamma ammaatti wajjin turuu keessaniif immoo guddaa galatoomaa turtii gaarii isin haa ta'u baay baay oolmaa gaarii qabaadha.